Naannoo Oromiyaatti bara 2016tti namoonni miliyoona 2 ol dhibee busaatiin qabamuu Biiroon Fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Biirichi hojiilee dhibee daddarboo fi daddarboo hin taane to'achuudhaaf hojjetamaa jiru ilaalchisee ibsa miidiyaaleedhaaf kennee jira. Isqeel Argaw gabaasa dabalataa akka taanutti qopheesseera. Biiroon Fayyaa Oromiyaa hawaasa fayya buleessa hojjetee jiruuf jireenya isaa jijjiiruun dinagdee biyyaa keessatti qooda fudhatu horachuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Biirichi ibsa miidiyaaleef kenneen akka beeksisetti dhukkuboota daddarboo fi daddarboo hin taane ittisuu fi to'achuun fayyaa hawaasaa eeguuf carraaqqii olaanaa taasisaa jiraachuus eereera. Ibsicha kan kennan ittaanaan hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibabuu naannichatti waqtiidhaan yaaddoo hawaasichaa kan ta'e dhibeewwan daddarboo fi daddarboo hin taane ittisuu fi to'achuu irratti hojii hojjetameen milkaa'ina hedduun argamuusaas himaniiru. Dhukkuboota gara biroo yoo fudhanne dengue fever kan jennu Oromiyaa keessatti bara darbe kana mul'ateetiin ture. Haa ta'uti garuu Baashawaa Mataaraa Fantaallee keessatti kan inni mul'ate yeroo ammaa kana guutummaan to'anneetiin jirra jechuudha. Akkan silasinii kaase saaxilamummaa akeekkachiisa qophaa'ummaa fi deebii kennuuf balaa uumameetoo jiruuni hojiiwwan baay'een hojjetameef dhukkuboonni gurguddoon ollaa keenya keessatti Keeniyaa, Somaalee, Sudaan bakkee baay'eetti ka'aa ture nu biratti ka'an ture. Sanaaf qophoofnee turre jechuudha. Keezii sanaaf yoo agar ilaalaa ture fakkeenyaaf Rift Valley fever kan jennu, acute viral conjunctivitis kan jennu, dhukkuboota vaayirasiidhaan darban baay'een naannoo ollaa keenya jiran biyyoota naannoo keenya jiran illee sanaaf illee sakatta'insi guddaan godhamuudhaa fi dhukkuboonni keenya kun naannoo keenya keessa akka hin galle yoo gales immoo deebii hatattamaa akka argatu laaboraatooriidhaan illee qoratamee akka mirkanaa'uu fi hojiiwwan gurguddaatu hojjetamee jira jechuudha. Naannichatti dhukkuba gifiraa to'achuu fi talaalliin dhukkubichaa kennamaa jiraachuus himaniiru. Hojii kanaanis milkaa'inni argamuus dubbataniiru. Hirmaannaa hawaasaa fi Biiroon Fayyaa taasiseen dhibeewwan akka koleeraa to'achuu fi yaaliin taasifamanis milkaa'ina gaariin argamuu isaa ibsichaan Dr. Tasfaayeen eeraniiru. Busaa ittisuudhaaf hojiiwwan hojjetaman beekamuutu jira. Inni jalqabaa bookee baattuu busaa taate kana akka hin jiraanne gochuudha. To'achuudha jechuudha. Baattuun bookee busaa daddabarsitu kuni maaliin to'achuu dandeenya? Mala baay'ee qabna. Inni jalqabaa keemikaala biifuudhaan akka wal hormaanni bookee busaa baattuu kun hin taasifamne gochuudha. Isaan keessaa kanaan dura akkuma sinii kaasitoo jiru keeziin kun gadi deemuudhaan gara zeerootti gadi dhufuudhaan du'aatiin isaa xiqqaachuudhaan bakkeetti keemikaalli kun biifamu xiqqaataa ture. Raawwiiwwan facaatii bookee busaa waggaa 3 gaafa fudhatanii ilaalanii saaxilamummaa guddaa kan qabaniif aanota gandoota sanaaf biifamaa ture jechuudha. Kun saaxilamummaa waggaawwan 3 darban laaluudhaan giddugaleessa godhachuudhaan bara darbe biifaan bookee busaa geggeeffameetiin jira. Baranasii biifaan bookee busaadhaaf farra bookee busaa kana ta'u biifameetiin jira jechuudha. Isaan keessaa godinoota akka Oromiyaatti saaxilamoo ta'an gurguddoo 3 keessatti raawwateetiin jira. Godina Lubbaa Booraa, godina Wallagga Lixaa, godina Qellem Wallaggaa keessatti biifaan bookee busaa sirriitti geggeeffameetiin jira jechuudha. Bara 2016 keessa qofa Oromiyaatti namoota miliyoona 5.3 qorataman keessaa miliyoona 2 fi isaa ol busaan qabamuu isaa Dr. Tasfaayeen himaniiru. Weerara dhibee busaa fi sababni guddaan jijjiirama qilleensaa, hanqina faayinaansii, jijjiirama gosa bookee busaa fi rakkoo namtolchee adda addaa ta'uunis ni beekama. Hawaasi dammaqee taatee naannoo isaatti ta'u dhukkuba weeraraa ta'uu danda'a. Namtolchee ta'uu danda'a, rakkoo uumamaatiin kan dhufan ta'uu danda'a. Waan kun gaafa mudatu deebii atattamaa argachuuf caasaa mootummaa naannoo sana jirutti odeeffannoo kennuu murteessaadha jechuudha. Caasaa mootummaa kennuu qofa osoo hin taane sagalee guddaa namni baay'een dhaga'uu kan danda'an miidiyaadha. Miidiyaan odeeffannoo kana yoo argate Biiroo Fayyaatiif odeeffannoo kenna, seektara fayyaaf odeeffannoo kenna, akkuma kana seektara buusaa gonofaa, seektara deeggarsa gara birootiif kenna waan ta'eef qooda fudhannaan kominikeeshinii, qooda fudhannaan miidiyaa salphaa miti jechuudha. Dhukkuba kana ittisuu fi to'achuuf tattaaffiin cimaan taasifamaa jiraachuus irra deebi'uun himaniiru.